Ijoolleen yeroo biyya galtan keessaa immoo warri taargoo gochuu barbaadanii dirqama waan kana beekuu qabdan. Tokkoffaa irratti wanti isinitti himu keessa yeroo amma fakkeenyaaf ani kun roottuu qopheessatan jira. Akkuma argaa jirtan roottuu qopheessitiin jira jechuudha. Amma itti naqachuudhaaf jechuudha. Akkuma isiniin jedhee karaa xiyyaraa fi karaa bahaaraatti jira. Karaa lama argachuu dandeessanii bahaarri xiqqoo ishee hin tura jedhanii jiranii gaafadhee ture. Xiyyarri immoo hin turuu jechuudha isinii galee. Kanaafi yeroo biyya galfachuu barbaadanii yookiin immoo roottuu keessan keessa godhachuu barbaadanii fakkeenyaaf kana akkama isinitti agarsiisamee banee yeroo waraqaa inni tokkoffaa wanti isin beekuu qabdan waraqaan akka uffata keessanirra hin jirre waraqichi akka uffata keessanirra hin jirre fakkeenya waraqaa kun birriidhaan gurguramu tokko irra hin jiraamati kan gatii isaa irratti barraa'ee jiru jechuudha. Isa kafanoota aaddisii bittan taanaan irrumaa balleessaa hunda isaatu jechuudha. Isinii galee irraa balleechaa sirriitti jechuudha. Maaliif achitti qaraxa baay'ee si kaffalchiisuu isa qabaatee jechuudha. Akkasuma kafana wal fakkaatullee keessa hin naqinaa jechuudha. Inni beekuu qabdan immoo kana dhiisuu qabdan, kana gatuu qabdan. Isinii galee kanneen gatuu qabdan malee fuutanii hin deemtanii jechuudha. Akkanatti fuutee hin deemtu. Maaliif rootoo keessa siin taa'usi bakka si alaa fixasi faayidaa siin qabu jechuudha. Fakkeenya waraqaawwan irra jiru yoo jiraate jechuudha irraa baasuu qabnaa jechuudha. Kana beekuu qabdan hundi keessaniyyuu akka ani isinitti himaa jiru kanatti jechuudha. Irraa baastanii wannaa gochuu dandeechuu hundee maaliif didaa wannoon wantichi innaa qo'afachaa hiikata isinitti agarsiisa akka kun isaa jechuudha. Maaliif waan as sirreessuu hedduufi hiikatu jechuudha. Hiikata isinitti agarsiisa. Innaa wahikaa nama kaameraa naa qabutu dhabame ka. Nama kaameraa naa qabutu dhabame. Kaameraa namni naa qabu hin jiru. Ofumaaf kun harkatti qabee isinii maramaa jira. Innaa kun isa kana waraqaa agartanii kana gataa guzee taargoo gootan kana gataa faayidaa isiniin qabu. Kunooti ilaala akkasitti jechuudha. Isinii galee amma dubbii akkasitti kun kana keessaa baastan kaartoonii kunuunsi kaartoonii maramee jira inni kaartoonii kana keessaa baasanii gattanii jechuudha. Kunooti biddilibsiin isa kana jechuudha. Agartanii isa kanaadha biddilibsiin kan bartiisu isa kanaadha. Akkasuma kunooti kan jala afatanii sin qaba jechuudha. Agartanii kuni kan jala afatassan jechuudha. Isinii galtee dubbiin kunooti dhugaa rabbii sirri bitadha baay'ee bareedadha. Kunooti tiraasiiwwan sin qaba nuulaala. Hiikata isinitti agarsiisaa jira. Tiraasii isaati jechuudha. Tiraasii isaa 4 qaba. Xiqqoolii 2 guddaan 2 jechuudha. Ishee kan yeroo bittan immoo sektarje yeroo bittan jechuudha. Yeroo waan kana bittanii kan nama tokkoo fi kan nama 2 jedhama. Akkasitti beektanii bituu qabdan isinii galee kan nama 2 fi kan nama tokkoo jedhama jechuudha. Kanaaf akkasitti bituu qabdan isinii galtee akkasitti bituu qabdanii yeroo bittanii jechuudha. Kan nama 2 fi kan nama tokkooti jira waan ta'eef akkasitti bitachuu qabdanii jechuudha. Halluu barbaadanii jira kaa'ee kunu akkuma argaa jirtan halluu isin fi keessanii asirratti kunu halluun isa kanniin bitachuu barbaadan taanaan akkas. Kanaaf immoo waraqicha irra soxxanii yoo waraqaan kan osoo hin taane waraqaa irratti bitamu yoo kan irra jiraatu ta'e kafana hundumarraa kukkutaa amma kasaawwannaa keessa godhe hunda isaa irraa kukkuteen jira. Kan shaanxaa keessa godhe hunda isaa irraa kukkuteetiin jira jechuudha. Naan konvertiiwwan kana immoo hedduu bareedaadha dhugaa rabbii bitadha. Sirriitti bitadha dhugaa rabbii isiniin jedha. Naan akkasittiin hiika kanallee nan hiikaa jechuudha. Hunda isaatu wanta uffata keessanirra jiru adaraa keessanirraa hiikaa'e akkasuma immoo gizee istishaara argachuu barbaadanis istishaara kana wajjin ergina kiiloo malee faayidaa hin qabu. Kan ammaan keessaa hin baasaa jechuudha. Agartanii keechaa hin baasa kun kana keechaa baasee tanan kanneen bichaadha kana fudhadhu bakka. Agartanii akkanatti jechuudha kuuyyaa badu. Ani kana qofa kana fudhadhu isinii galee akkana qofa kana fudhadhu jechuudha. Akkanumatti fuudha malee kana kaartoonii fuutanii hin deemina. Kaartooniin kunuyyuu mataa isaattu kiiloo gimmaasha hin ta'a jechuudha. Isinii galee akkasitti keessaa maxarattanii galachuu ni qabdu jechuudha. Isinii galtee ani hunda isaa waan kaartoonii ta'ee fi waan takkaayyuu keessatti nan bisu jechuudha. Isinii galtee akkasuma meeshaa waan kan
asiira hojjetu sanii fi kan buna namna sanillee isas keessaa hin baase uffata hammaraa jechuudha. Uffata hammaraa akkasitti godhachuu isinii wayya jechuudha. Amma istishaara kana akkanattiin qonnaa godha jechuudha. Akkanattiin keessaa baasaa jechuudha. Kan biraallee qoy istishaara kan biraa moofallee nan qaba jechuudha. Isinittiin agarsiisa. Moofan immoo as keessa jira uffaticha keessa. Kun isa kanaadha. Anamma kanas nan qaba jechuudha. Isinii galee kanallee nan qaba. Kunillee akkanumatti an deeman jechuudha. Kana kan asitti itti fayyadamaa ture jechuudha. Akkasuma immoo kan mammarullee nan qaba jechuudha. Kunuuti. Kanaafan kan mammaru bitu ani kun kan mammaru san. Isinii galee akkasitti bitachuu qabdanii kan amma kaartoonii keessan godhu akkanumattiin uffata keessa maree uffata keessa godhaa jechuudha. Isinii galtee akkasitti ergachuu qabdanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Innaa ani immoo kun sirreessatiin jira. Amma sirreessuuf ifanii akkuma argaartanii roottoon lamatu bitame. Isaan itti sirreessee roottootti sirreessee shaanxaawwan kiyyatti sirreessee kanaan booda immoo torbe tokkoon booda dhufanii fuudhanii akka xiyyaraan adeemuun barbaada. Ani gam kallattii xiyyaraatiin hin barbaade. Maaliif hojjettanii akka dafee achi naa ga'uun barbaada jechuudha. Isinii galee maquma kiyyaana ergadhaa maquma kiyyaana fudhadhaa jechuudha. Isinii galee sababa saniifi jechuudha. Kanaaf yeroo biyya ergitan kana beekuu qabdanii waan kana sirriitti beekuu qabdan hundi keessanuu jechuudha. Kanaaf kaartoonii faayiduma tokkollee hin qabu. Wanta si fayyadu hin jiru waan ta'eef kaartooniiwwan akkanaa kana irraa gataa'ee akkasuma immoo yoo quxuriin wannoon kara mormaa uffanni hin jiraa miti. Iddoo mormaa uffanni hin jira. Isa san irraa kutaa goongumaa jechuudha. Goongumaa isa fuutanii hin deemina jechuudha. Isinii galtee Inna akkasitti godhachuu dandeessanii akkas gochuu dandeessanii ani akkuma argitanii uffata hundumaayyuu tolcheetan jira jechuudha. Xumureetiin jira uffatallee galata waaqayyoo uffaticha xumureetiin jira sirreessati jechuudha. Kashaan amma kana shaanxaa hunda keessatti wannaa hin godhu keessaan balleessaa jechuudha. Shaanxaan kun hunda isaa fudhatee hin deemu maaliif ani agarootti dhufu jedhee tanan itti wannoo godhe malee hunda isaatiif fudhatu jechuudha. Kun baay'ee xaxaqamaadha waan ta'eef akkuma argaa jirtanii kun xaxaqeetan jira. Garuu gimmaasha roottutti naqa. Sababiin isaas shaanxaan hunda fudhatu. Maaliif kiiloo 20 bichaadha kanaan shanatti illee naquu barbaade. Akkasuma hundi isaatu jechuudha. Kanallee uffata akkanumatti dachaase jechuudha. Amma maaliif akkuma argaa jirtan kun roottoon bitamee jira miti. Roottoo kanatti immoo amma irraa kan ofii kiyyaa barbaadu shaanxaa kanatti naqadhaa kaan immoo roottutti naqaa jechuudha. Isinii galee Anna akkasitti itti fayyadamuu qabdanii uffata keechaan fixit gootanii dachaasuu qabdan gizee dachaastanii jechuudha. Isinii galee fixit gootee dachaaste baay'ee isinii fuudhuu danda'a. Uffaticha baay'ee isinii qabuu danda'a jechuudha. Akkasittiin sirreessee jechuudha nufii kiyya angara kiyyaan kanatti sirreeffadhee jechuudha. Isinillee akkanatti sirreeffadhaa. Okay? Narraa waa hin baratteeti yaada. Kunooti. Kun akkasitti naqadhee jechuudha uffata kiyya naqadhee jira. Akkuma argaartanii uffanni maggaarrajaa kun immoo maggaarrajaadha jechuudha. Maggaarrajaan biyya keenyas hin jira garuu yaa unnattuma bareena nan bidee baay'ee bareedaadha. Inni akkasitti haxuuf googootaan isinii qaba jechuudha. Amma kanneen karoottoo keessa naquun as keessa gaadha jechuudha. Rottoo keessa naqa malee kafana jajjabaawwan as keessa naquu hin barbaanne jechuudha. Isinii galtee maaliif beektanii yeroo akkana alaa hin deemne jedhetan dachaasee lafa kaawwadhe. Amma immoo biddi libsiiwwan kiyyaas xaffaxxe godhee maarageenan tartiibanii itti galchee hiqaa immoo baddee waan tokko maree kan maashinii wasan jechuudha. Innaa jidduu keessa galcha roottuuwwan keessa jechuudha. Innaa akkasisiniin jedha hordoftoota kiyya waa hin barattu jedheeti yaada garuu anarraa ijoolleen akkam gochuu dandeenya jettan. Inni biraa immoo biddi libsii kana nutti migatiisaa jettanii ijoolleen ergasiillee wannaa jettan hin jirtan. Biddi libsii konvertiiwwan kana jechuudha. Konvertiiwwan jechuudha. Biddi libsiin yaa'u dhibbaan bitame isiniin jedheetiin jira. Konvertiiwwan kun immoo 145 isiniin jedheetiin jira. Gizee meeqan hojjedha. Gizee baay'ee isinitti mee jira jechuudha. Garuu ijoolleen viidiyoota kiyya hunda ilaaltan waan ta'eef sababa saniif arguu dadhabdan malee baay'ee isiniif hojjedhee jira itti mee jira jechuudha. Isinitti meetiin jira. Baay'ee isinitti meetiin jira jechuudha. Istishaara kunniin immoo orijinaala fi kaawwantu jira. Orijinaala yoo barbaadde orijinaalii yoo gaafa orijinaalii barbaadde kunooti ilaala. Wanta kana immoo balleessuu qabda. Maaliif ani kana waan hangatuuf irraa hin wannoo godha waan ta'eef kana pilaastikii kana fuudhee hin deemu waan ta'eef
uffata bichaadha kun la obboleetti ko laala sirritti kun dhibbaa fi 45 dhibbaa 45 konvertiiwwan kunniin jechuudha biddilibsiin musinitti agarsiise sun immoo inni immoo dhibbaanan bitee jechuudha kiiloo 7 dhibbaanan bite warri hin beekne hoo hin jiraatan ta'e isa kanaadha biddilibsiin sinitti agarsiisaa qo'a ani ijoollee haara waafin hojjechaa jira malee immoo ijoolleen isinii hojjedhe agartanii jirtanii inni kun immoo kiiloo 7 kiiloo 7 kun dhibba isiniin jedheetin jira ijoolleen isiniif galuu dide ijoollee lammata wannaanaan jettan jechuudha nagaafattani maaliif nama tuffate nama taasistu yoo isinii waa isinitti himuu baatanii ijoollee baay'eetu maaf nuun hojjenne maaliif nutti himnee maalidha rakkoo isaa naan jettan jira kunniin kiiloo birrii kiiloo 7 dhibbaanan bite jechuudha isinii galee baay'ee bareedadha biyya keenyatti hin beeku kaagama akka ta'e hedduu takka bareedadha jechuudha innaa isa kanaadha wantin ani bite jechuudha ijoolleen immoo biyyatti maal akka gabaawun yettani han biyyatti hin beeku kaay ana mala kana nangata kanarraa nangata bidiribsii qofa kana fuudhu jechuudha kunis akkasuma konvertii kanarraas immoo hin badaa bidiribsii qofa ka fuudhamu jechuudha isinii galee akkanatti qaa keessan kanas akkuma isin jedhe akkanatti malee hunda isaayyuu irraa balleessaa waan kaartoonii fi uffata duuballee kan birriidhaan waraqaan birriidhaan irratti galmaa'ee jiru tokko hin jira uffata keessanii uffata ofii keessanii bibbitattanii irra hin jiraamati abada irraa balleessaa hunda isaatu jechuudha maaliif yoo jettani kafanni wal fakkaataa illee hin ta'u kafanni wal fakkaataa bakka tokko hin godhina garagara shaanxaa garagaraa keessa godhadhaa isinii galee akkas isinii wayyaa isin jedha hordoftoota kiyyaa Riikaardii isinitti dheerachi kaa viidiyoo waa irraa hin barattu dheetii yaada ijoollee na gaafachaa jirtanii isa kanaadha warri immoo lakkoofsa nu maxxansite lakkoofsa isiniif hin maxxansa lakkoofsa taargootisi jechuudha taargoon ka achitti ba'uun hin beeku kan asitti isinii himee jira kiiloon birrii kiiloo tokkittiin birrii 4 isiniin jedheetiin jira kan garuu immoo wannaa hin beeku maaliif soba dubbachuun osoo ofii kiyyaa hin argina sobuu danda'a moo akkamii ijoollee baay'een maaliif nutti himnee maaliidhaaf nuuf hin hojjenne jettan akkamittiin isinii hojjedha silaa hin galle ani maaliif wantoota fudhattanii galtana isinii hojjechaa jiraaf akkasuma waan fudhadhee ofii kiyyaa galuu fi akka muudannoon ana muudate sanitti akka isin hin muudanneefan malee waan biraatiif isinii hojjechaa hin jiru jechuudha isinii galee kanaaf jechuudha ani kun roottoo 2 kanaan bitee jechuudha dhibba 250 fakkaate lamaan kun walirratti akkasitti bitee natti fakkaate namtichi akkasnaan jedhe hedduu bareedduudha dhugaa amma gurguddaa haga harree ga'u sun immoo dhibba 4 naan jedhe namtichi gurguddaa tokkichuudhaan maali nan godha naa kaasa kunuun jechuudha kiiloo 47 bichaan shaanxawwan kiyyatti naqadha kanaan booda kan irraa hafe immoo roottoo kiyyattan qoradha jechuudha bakka amma akkasi xiqqaa hoo gootan immoo baay'ee isinii fuudhuu danda'a roottoowwan kunniin jechuudha ani irra caalatti kanan taargoo gochuu barbaade fi biddilibsiyoota kanneen ifeen jechuudha biddilibsiin kana maleellee nan qaba waan ta'eef doolaabbii keessa jira nan qaba jechuudha kana maleellee maaliif biddilibsii isin fayyaduu miti biyya keenya sin jira barre amma akka waan uffanni biyya keenya hin jirreetitti ilaaltanii ijoolleen tokko biyyatti bitachuu wayyaa maal gootanii biyya sin jira obboleewwan koo hin jira garuu yaa erga ta'e erga hojjette atillee homa hojjette san achuma dhufa achitti sodoo sharafnees achumatti dhufa garuu gaafa san immoo akkatti baasnee bitachuu hunda akkatti hin ulfaatti hundi keenya iyyuu hin beekna wal beenna jechuudha hin ulfaata anuu duraan akkas jedheen ture maal kana uffata asii binni maal kan bidiribsi asii bitannee galu fa'a jechaan ture jechuudha yeroon galu sanuyyuu sixootaa faazarii kooti nafsee shaamaaruu madaamii kootuu kan ishee boqotte santuu bitee bidiribsi malee ani ofii kiyyaan binne jechuudha maal nan godhaa jira jechuudha amma garuu faayidaa isaa argee jira si fayyada gaafa ofii keetii mana godhachuu barbaaddu si fayyada jechuudha amma asii galee takka jedhee bidiribsii bituuni ganaa achi deemee suuqii deemee achi deemee as deemee wanta na barbaachisu uffata kiyyaas achi deemee as deemee bakka gisee tokkicha waan na yaadde kanaan bitattu jechuudha malee birriin isaa waluma qixa dhufa haa ta'u taargos jedhanii haa ta'u taargollee ta'u bakka waan si barbaachisu amma bidiribsiin biyya alaatii fi biyya keessattuu garaagarummaa guddaa qaba argeetiin jira waan ta'eef anaa yeroon galu san natti ka'anii maaliif haga kafana kaawwan guurtee galtu maaliif bidiribsiiwwan kana 2-3 fidatteen dhufne naan jedhanii natti ka'an jechuudha dhugaa rabbi jiila sanii fi anamma bidiribsoota bitee jechuudha dhugaa bidiribsii baay'een qaba amma sababa bidiribsiiti kanarri taargoo gochaa jiru malee uffataa fi miti jechuudha bidiribsiidhaan irra caala kanaan jaaladha jechuudha akkasuma konvertiiwwan kanneen jechuudha akkuma argaartanii kan biraallee isinitti agarsiisa yeroo biraatitti jechuudha assoolawwan babbareedaa jechuudha akkuma bidiribsi konvertii kanaa jira
babbareeda wasinitti nagarsiisa jechuudha. Maaliif beektan isin fayyada nama fayyaduu miti jechuudha. Haga waggaa meeqaa keessa jirru kanaayyuu guyyaa takka bitannee hin beeknu amma tanumallee hin galla jennee yoo bitanne maal rakkoon isaa dargaggeessittuu nama meeqatti fixxan. Maaliif akkasitti shawwadamtee gisee tokko ijoolleen keenya shawwadamina odoo dargaggeessa ta'e odoo na argisiin jedhee kuma meeqa ergitaaf kuma 40 kuma 50 ergitaaf 60 ergitaaf 100 ergitaaf 200 ergitaaf garuu gaafa keetii kana hoo taargoo godhachuu sitti ulfaatti bar waa ofii bitattu achitti hin bitin sitti bitadhu gal bitadhu obboleettii koo gaafa galte birriin illee wuddiidha akka asii kanatti arganneetu hin bitannu asitti mee amma 100 fi meeqan bin amma kana 100 fi 45 nan bite. Sigale kuri dhibbaan bitamee jechuudha. Sinigalte waan garuu birrii suni agas ta'a jette. Agasuma dhufa achitti illee agasuma sii dhufa. Inni akkas maqaa keessaniin gaafa argattan immoo isiniifin hirriba mucaa gaafadhee maqaa kiyyaanee yoo argadhee achitti baasiin baay'ee baataadha. Immoo isaas mucaanan gaafadhaa abbaa taargoo ergusanii isiniifin ibsa jechuudha. Inni akkas isiniin jedha si fayyadaa bitadhaa. Warri jaalattan bitadhaa warri jaalanne dhiisaa. Akkas. Nagata fayyata sinin jalan sinin kabajanga video berarti waktu dia itu video mana tercita akasuma warri mana kana fara tata subscribe gochuudhaan hordofaa akkasuma yaada qiiqoo qabaattan komentirti xixxi gochuun nagatina bye bye seetti guddisee moorii kaardii